Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirraa hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Obbo Lidatuu Ayyaalew gara biyyaatti akka hin galle dhorkamuun himame. Yeroo ammaa kana Ameerikaa kan jiraatu namni siyaasaa Lidatuu Ayyaalew gara biyyaatti akka hin deebine dhorkameera jechuun Itoophiyaatti akka imaluu hin dandeenye himeera. Daandii xiyyaara Itoophiyaatiin imala gara biyyaatti taasisuuf turan imbaasii Itoophiyaatiin dhorkamuu kan dubbatan obbo Lidatuun daandii xiyyaaraa birootiin gara biyyaatti akka galu hime. Itoophiyaa deemuudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 3 bara 2017 tikeeta xiyyaaraa kutatee buufata xiyyaaraa Atilaantaatti argamus xiyyaara seenuu akka dhorgame himeera. Wal'aansa fayyaatiif waggoota 2 ol Ameerikaa kan ture obbo Lidatuun ji'a tokko dura ture biyya akka deemuuf tikeettii akka murate kan himu. Mootummaan Itoophiyaa namoota biyya alaa taa'uudhaaf walitti bu'iinsa uumaadhaan jechuun mootummoota naannootiif federaalaan humnaan kuffisuudhaaf socho'aniiru jechuun akka dabarfamanii kennamaniif gaaffii dhiyeesse keessaa obbo Lidatuu Ayyaalew nama tokkodha. Humni waloo tikaa fi nageenya ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 baasee tureen obbo Lidatuu dabalatee sirna heera mootummaa humnaan diiguudhaaf garee shororkeessitootaa keessatti dhoksaan socho'aa turan namoota jedhaman tarkaanfii qabeenya isaanii to'achuu akka fudhatu beeksisee ture. Waggoota 20 oliif hooggansa paartii siyaasaa irraa namoota siyaasaa eeraman keessaa tokko kan ta'e obbo Lidatuun gara Ameerikaa deemuun achi kan tureef hordoffii wal'aansa fayyaatiif jedhama. Mootummaan akka barbaadametti kan ibsamu wayita biyya alaa jiranittidha. Humnoota finxaaleeyyii fi shororkeessitoota waliin hojjechuun biyyattii keessatti rakkoon akka uumamu gurmaa'anii hojjechaa jiru jedhamuun namoota baay'ee shakkaman keessaa tokko kan ta'e obbo Lidatuun ibsa kenname keessatti maqaan isaa eeramee himannaa irratti dhihaateef gara biyyaa akka deebi'ullee yeroo sanatti dubbatee ture. Obbo Lidatuun akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata 3 bara 2017 Itoophiyaa deemuuf ganama buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Atilaantaa deemullee osoo hin milkaa'in hafuun himameera. Tikeettiin koo kan mirkanaa'edha. Paaspoortiin kiyya ji'oota 11tti aananiif tajaajilaniiru jechuudhaan BBC'tti kan dubbate obbo Lidatuun yeroo buufata xiyyaarichaa gahutti imbaasii Itoophiyaa Ameerikaatti argamu dubbisee hayyama addaa osoo hin argatin imaluu akka hin dandeenye natti himaniiru jechuun kaaseera. Buufata xiyyaarichaa qaqqabee boordi paas naaf qopheessuuf yeroo jedhanitti siistemiin isaan didem akka dhorkaan narra kaa'ameeru yeroo natti himan hojii gaggeessaan daandii xiyyaaraa argee dubbise jechuunis dubbateera. Deebii hojii gaggeessaan kenneefis dhorkaan waan sirra kaa'ameef homaa gochuu hin dandeenyu kan jedhu yommuu ta'u imbaasii Itoophiyaa Ameerikaatti argamu beeksifne karaa isaanii dhorkaan osoo hin kaa'in deemuu hin dandeessu kan ittiin jedhan jechuun dubbateera. Yeroo tajaajila paaspoortii isaa akka hin dhumne tikeettiin ittiin imaluuf barbaachisu yeroo murate akka qabateeruu fi lammii Itoophiyaa waan ta'eef ammoo viizaan akka hin barbaachifne kan dubbatu obbo Lidatuun akka biyyatti hin galleef dhorkaan irra kaa'ame sababbiin maal akka ta'ellee naaf hin galle jechuun dubbateera. Namni siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaalew dhimma isaa kanaaf fala argachuudhaaf marsariitii imbaasichaa ilaaltus wanti dhimma isaa ilaallatuuf filannoo fala kennuuf akka hin argatin dubbateera. Dhimma kan koo dhimma viizaa miti, dhimma paaspoortii kennuus miti, kan dhimma koo balali'uu dhorkamuudha, kan ammoo dhimma imbaasii ilaallatus miti jechuunis kaaseera. Buusiin nagahee malee sassaabamu jiraachuu adda baafanneerra jechuun obbo Awwaluu Abdii dubbate. Naannoo Oromiyaatti sassaabbii gibiraa fi buusii garaagaraa wal qabatee komiin baay'achaa jira. Buusiin garaagaraa kan gadi bu'ee kan mootummaan beekus tokko immoo kan hin beeknellee nagahee malee akka ittiin sassaabamaa ture adda baafanneerra jechuun dubbatan. Buusiin wal qabatee rakkoon guddaan amansiisuu dhabuu ta'uu kan kaasan obbo Awwaluun fakkeenyaaf kan buusaa gonofaa hektaaraan qunnaa tokko kan hin caalledha jechuun rakkoon biraa ammoo humnaan itti deemuu ta'a jechuunis dubbateera. Hospitaalli Amaanu'eel ji'a 6 darban keessatti namoota 66,000 oliif tajaajila yaala sammuu kennu ibse. Hospitaalli Ispeeshaalaayizidii sammuu Amaanu'eel bara baajataa 2017 ji'oota 6 darban keessatti daa'imman dabalatee namoota 66,000 fi 741 ta'aniif tajaajila yaala sammuu kennuu beeksiseera. Kunis deddeebiin cimsanii yaaluu fi yaala hatattamaan kan kennan yommuu ta'u isaan keessaa kutaaleen hawaasaa 36,000 fi 300 tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa irraa fayyadamoo ta'us beeksiseera. Hospitaalichi hojiirra oolmaa karoora isaa ji'oota 6 jalqabaa bara baajataa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka bu'oota hawaasaa waliin marii gaggeesseera. Gama raawwii hojii kanarratti gabaasni dhiyaate akka agarsiisutti ji'oottan 6 darban keessatti dhukkubsattoonni yaala sammuu argatan keessaa
60,456 tajaajila yaala deddeebi'anii yaalamuu kan argatan yommuu ta'u, isaan keessaa daa'imman 257 kan argamanidha. Dabalataan namoonni 410 yaala dandamannaa araadaa, namoonni 240 immoo tajaajila wal'aansaa haaromsaa argachuu ibseera. Akkasumas namoota 413 qorannoo yakkaa irratti gaggeeffamaa turan yaala deddeebii fi mana yaalaa ciibsanii yaaluutiin argataniiru. Kana cinatti hospitaalichi tajaajila faarmaasii fooyyessuuf hojii hojjechaa jiruun damee tajaajila kanaa keessatti sadarkaa argama qorichaa hospitaalichaa dhuma waggaatti dhibbantaa dhibbaan akka ga'uuf karoorfatee yommuu ta'u, ji'oottan 6 darban keessatti 88.7 galma gahuu himeera. Hospitaalichi kun bara 1930 irraa eegalee dhukkubsattoota ciibsanii yaaluu, deddeebisanii hatattamaan yaaluu fi qorannoo sammuu akkasumas yaala sammuu daa'immanii fi wal'aansaa niwurooloojikaalaa kennaa kan ture ta'uun ni beekama. Keessummoota yaa'iif dhufan akkaataa duudhaa Itiyoophiyaatiin keessummeessuuf qophiin xumurameera jedhame. Keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf dhufan duudhaa Itiyoophiyaa fi hawwattoota turizimii beeksisuuf qophii xumuranii hojii jalqabuu isaanii Maarkeet Asooseeshiniin Turizimii fi Hoteelaa beeksise. Misoomni koriidarii Finfinnee hojjetame karaa mijataa fi midhagaan keessummoota simachuu fi daldala simachuudhaaf akka isaan gargaaru kan ibsan yommuu ta'u, yaa'iin hooggantoota idilee 38ffaan gurraandhala 8 fi 9 bara 2017 akkasumas walgahiin hojii raawwachiiftoota 46ffaan gurraandhala 5 fi 6 bara 2017 Finfinneetti kan taa'amu yommuu ta'u, keessummeessitootaaf qophii hunda galeessaa godhan xumurameera jechuun dubbataniiru. Dhaabbilee tajaajila kennan keessaa dhaabbileen daawwachiiftotaa fi hoteelli keessummootaa fi yaa'iif dhufan tajaajila mijataa fi si'ataa kennuuf qophii xumuruu isaanii dubbataniiru. Manaajiing Daayireektariin Maarkeet Asooseeshinii Turizimii fi Hoteelaa Asmaa Maftuur akka himanitti hoteelonni Finfinneetti argaman sadarkaadhaan keessummootaaf qophaa'aniiru jechuun kaasteerti. Keessumaa nyaanni, uffanni, duudhaaleen aadaa fi hawwattoonni turizimii kanneen biroon duudhaalee aadaa biyyattii beeksisan sadarkaa paakeejiin beeksisuuf qophiin taasifamuu himaniiru. Yaa'iin kun magaalaa Finfinneetti taa'amuun isaa irra caalaan damee turizimii fi hoteelaa caalatti beeksisuuf carraa bal'aa akka uumu himaniiru. Misoomni koriidarii magaalattii keessatti hojjetames keessummoota yaa'iif dhufan karaa mijataa ta'een keessummeessuun akka caalutti daldala si'ataa gochuudhaan kan mijatu jechuun dubbataniiru. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa suuraa fi waraabbii viidiyoo guyyaa dhalootaa kan kabajame qorachuuf jedhame. Guyyoota dura aartistii fi moodeliin Itiyoophiyaa xiyyaara guddaa daandii qilleensa Itiyoophiyaa faayame irratti guyyaa dhaloota ishee kabajuu Instaagiraamii irratti maxxansitee turte. Maqaa Piippoonii Taaddasaa jedhamuun kan beekamtu suuraalee fi viidiyoolee maxxansitee miidiyaalee hawaasaa gubbaa guyyootaaf naanna'uu booda daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa ibsa baaseera. Suurrii fi viidiyoon mooraa buufata xiyyaaraa Boolee keessatti waraabamee beekamtii isaatiin ala ta'uu ibsee aartistiin suuraa kaate waliin waliigaltee bifa kamuu kan hin qabnee fi kaffaltiin fudhatames akka hin jirre ibseera. Dabalataan namoota sagantaa kana qopheessan irratti qorannoo gaggeessee tarkaanfii akka fudhatu ibsa waaree booda baaseen beeksiseera. Xayyaarichi kan suphaaf dhaabbate ta'us akeekkachiisaan kennaniiru. Waraanni Suudaan magaalaa guddoo to'achuu jalqabuu hordofee mootummaa haaraa akka ijaaru beeksise. Waraanni Suudaan magaalaa guddoo Kaartuum humnoota wal waraanaa turan harkaa deebisee erga dhuunfatee booda mootummaa haaraa hundeessuuf barbaanna jechuun deeggarsa dippiloomaasii akka taasisan gaafatan. Waraanni Suudaan torbeewwan dhiheenya kana keessaa naannolee magaalaa kanneen kanaan dura humna dafee qaqqaba RSF'tiin qabamanii turan deebisee to'achaa jiraachuu himeera. Hoogganaan waraana Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan dhuma torbee darbee walgahii namoota siyaasaa kanneen waraana kana deeggaran irratti akka himanitti mootummaa yeroo waraanaa garee ogeeyyii ta'ee ministeera muummee waliin akka ijaaran himaniiru. Haa ta'u malee RSF waliin mariin akka hin jiraanne cimsanii dubbatanii gareewwan lamaan gara waggoota lamaatti dhiyaatuuf wal waraanaa kan turan yommuu ta'u, waraana kanaanis namootni miiliyoona 12 gahee isaanii irraa akka buqqa'aniif kan dirqama ta'eera. Akkasumas Jeneraal Burhaan mootummaa haaraa hundeessuu dura seera haaraadhaaf dursi kan kennamu ta'uu dubbatanii mootummaan tiksaam mootummaa yeroo waraanaa jechuu dandeenyu garuu mootummaan kaayyoo waraanaa keenyaa kan hafe Suudaan finciltoota kanneen harkaa bilisa baasuu xumuruuf kan nu gargaarudha jechuunis kaahaniiru. Ibsi ministeera dhimma alaatiin dilbata darbee kenname hawaasni addunyaa keessumaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa fi liigiin Arabaa nagahaa fi tasgabbii uumuu fi hojiiwwan ce'umsaa xumuruuf akka waliigaltee biyyaalessaatti roodmaappii mootummaan dhiheesse akka deeggaranis gaafateera.
Waraannii fi RSF yeroo ta'e waliin hojjetan ergas qabsoo aangoo homaa keessa seenanii hanga ammaatti wal waraanatti kan jiranidha. Waraanni deemaa jiru namoonni 10,000 lakkaa'aman lubbuun isaanii kan bade yommuu ta'u, ebla bara 2023 erga Jeneraal Burhaanii fi itti gaafatamaan RSF Jeneraal Muhammad Hamdaan Daagoloo boca mootummaa gara fuula duraa irratti wal dhabanii booda eegalameera. Ameerikaan Gaazaa bitattee kan ofii gochuuf murannoo qabdi jechuun Tiraamp dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guutuu addunyaatti yaadni isaanii mormii kaasus irra deddeebiidhaan Gaazaa bitanii kan Ameerikaa gochuuf murannoo qabaachuu beeksisan. Uummata ulaa Gaazaa miiliyoona 2 ta'uu bakka biraatti qubsiisuuf kan himan yommuu ta'u, yaada riippoortarootatti himaniin biyyoonni baha giddugaleessaa deebisanii ijaaruu keessatti qooda akka qabaatan gochuu, buqqaatonni Filistiin deebi'anii jireenya isaanii bareedaa akka jiraatan jechuun dubbateera. Yaada kana biyyoota ollaa Israa'elii fi Filistiin dabalatee warri fagoo fi dhihoos mormaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu garuu karoora warraaqaa fi addaati jechuun jajataniiru. Masrii fi Joordaan kan qubsiisuuf Filisteemota keessatti maqaan isaanii eerame amma dura karoora kana kan morman yommuu ta'u, pirezidaantichi ammoo irra deddeebiidhaan biyyoota lamaan buqqaatota Filisteen akka simatan amansiisuuf kan hojjechaa jiran ta'uu dubbateera. Gaazaa bitanii kan ofii gochuu irratti murannoo kan qaban yommuu ta'u, deebisanii ijaaruu ilaalchishee biyyoonni baha giddugaleessaa gariin akka misoomsan kennuuf mala jechuunis kaasan. Warri kaan karaa keenya gochuu danda'u garuu ammoo dhuunfachuuf murannoo qabna fudhachuuf achis Hamaas deebi'ee akka hin dhufne ni mirkaneessina jechuun Ameerikaan dubbatteerti. Tiraamp eenyurraa Gaazaa akka bitanii fi US akkamiin akka isaanitti taatu garuu wanti ibsanii jiru. Yaada kanarraa booda akka hin jenne himanii bakki kun manca'eera, manca'uu isaa wal yaadachiisuun barbaachisaadha jechuun dubbateera. Chaayinaan US dhimma daldalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamu akka dhaabduuf gaafatte. Tiraamp oomishaalee sibiilaa fi almuuniyeemii gara Ameerikaatti ergaman irratti qaraxa 25% kaa'uuf yaada dhiyeessaniin Chaayinaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu mala jechuun dubbateera. Biyyattiin addunyaa irratti oomishtuu fi ergituu sibiilota addunyaa guddaa taatus garuu gara US'tti argamuu baay'ee xiqqaadha jechuun dubbataniiru. Qaraxni 25% Tiraamp bara 2018 kaa'ee sibiilli Chaayinaa gabaa Ameerikaa keessa akka hin seenne taasiseera. Sibiila Ameerikaan biyya alaatti galchitu keessaa 1/8 qofa Chaayinaa irraa kan argamudha. Beijing waggaa darbe keessa oomisha almuuniyeemii guddisuu isheetiin dandeettii ishee garmalee gabaa guddaa addunyaa keessatti ni liqimsa jedhamee sodaatamaa tureera. Sunis pirezidaanti Baayiden qaraxa 7.5 irraa gara 25tti ol ka'uu akka guddisanii turan. Haa ta'u malee amma US maamila guddaa Chaayinaati miti jechuunis kaasamaa jira. Meeksikoon bara darbee gabaa oomisha almuuniyeemii Chaayinaa ergituu ol aanaa kan turte kanaanis Kaanaadaan sibiila toonii 200,000 Chaayinaa irraa bittee galchiteerti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kaleessa Ameerikaa mala dogoggora ishee sirreessuu fi dhimmoota dinagdee fi daldalaa akka siyaasaa fi meeshaa waraanaatti itti fayyadamu akka dhiiftuuf gaafachuun mariin akka taasifamus gaafateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessine kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.